ajaa'iba waliin dabarsinee namni hunduutti gammadee dabarsineerra. Haa ta'uti garuu gaafa cidha koo echan ture badeen ture Saidoo algaarratti gateen ba'e algaarratti akka jirutti gateetti badee. Haa ta'uti garuu maaliif hin badee seetanii maal isinitti fakkaata mesi? Egaa anis akka dhuunfaa kiyyaatti wanta silaanatti dhagahame yookaan wanta jechuun qaba jedhee keessa kiyyatti yaade tokko nan jedha yookaan dubbachuun fedha jechuudha. Duraan dursee ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii waliiftuu baga jiraattan baga nagaa taatanii baga nagaan dhuftanii warri mana waliiftuu faaraa taatan subscribe like share gochuudhaan maatii keenyatti makama. Warri immoo dursan waliin turtiin keessan hanga dhumaan waliin haa ta'u kabajaaf jaalalaa isin gaafanna. Akkuma ka seensa yookaan immoo jalqaba irratti viidiyoo xiqqoo arguuf yaaltan yookaan dhaggeeffachuuf yaaltanidha. Dhimmi har'aa dhimma ayyuuti. Akkuma gaa ajandaa kana dura ji'ootan torbeedhaan almost gara ji'a lamaatti siqee jira ajandaan erga jalqabame. Ni caala iyyuudhaan yaada. Kanaaf gaa har'a garuu viidiyoo tokko gadhiisan ture irraayi. Har'a garuu akka dhuunfaa tokkootti yookaan akka nama tokkootti dhimma ayyuun dubbatte yookaan immoo gaafii ayyuun yaada ayyuun kennite irratti xiqqoo ishii waa dubbachuuf fedha. Duraan dursee akka nama tokkootti maatii keenyatu maal jedhu gaa'ela yookaan sargii fi duuti tokko jedhu namni kamiyyuu ni jedha. Sargii fi duuti tokko jechuun sargiinis guyyuma tokko gammachuun sun yeruma jalqabaa sana gammachuun duutis immoo gaafuma du'anii awwaalaman sanadha. Sana booda lammata du'uun hin jiru maaliif du'anii jiru. Heerumnis immoo gaafuma duraa san bareeda malee lammata namni heerumullee akka yeroo duraa san hin bareedu jechuudha. Viidiyoo kana kaleessa Sumayyaan viidiyoo hojjettee turte yaadni kiyya yaada isheetiin wal qabata ni dhaggeeffattu abdiin qaba. Piraankii jalqaba piraankii taatee jirti ayyuuni natti heerumtaa jedhee akkuma karaa irratti piraankii godhee nama natti kofalchiistee baqala yookaan immoo deebisan deeffachuu barbaada. Kanaaf hin badee jette ayyuun. Akka kiyyatti ana kun naan liqifamne yookaan ani dhugaadha jedhee yookaan immoo kun anaaf deebii quubsaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa namni tokko nan heeruma yookaan immoo piraankii na goote ani qorichaan dhugaa ani ufan ajjeesa ani fooqirraan of darbaa yoo na fuute malee hin ta'u jedhee namni halkanii guyyaa boo'u suni gaafa sargii ofii akkamitti veelloo gatee yookaan veelloo baafatee ba'ee bada. Kuni waliin gitu rakkoon biraa yoo jiraate yookaan immoo icciitiin biraa yoo jiraate jennee akkuma dubbanneedha. Kanaaf kuni akka dhuunfaa kiyyaatti gaafii dhuunfaa yookaan immoo deebii quubsanaaf ta'uu hin danda'u. Deebii biraa immoo ni qabda yookaan immoo yaada biraa ni qabdi yoo ta'e walumaan itti fufnee dhaggeeffanne jechuudha. Garuu immoo yaada goolabamaa yookaan yaada dhumaa asirratti dubbachuu kanan barbaadu namni kamiinuu shamarranis haa ta'u dhiirri tokkoffaa piraankii akkanaa dalaguu dhiisudha. Namni piraankii adda addaatiin qoosadhaan taphaan wal gammachiisuudhaan sarpiraasii adda addaatiin wanta hedduudhaan piraankii ni hojjetama. Wanta hedduu barumsa qabuun piraankii ni hojjetama. Wanta odoo haadha manaa qabanuu sinfuudha lammata fuudhuudhaaf osoo fedhan qabaatiin sinfuudhanii keessayyuu adda babaa yookaan immoo yeroo iddoo namni baay'inaan argamutti inni kun hin danda'amu. Sababni isaa haati manaa isaa jalqaba jirtus ni miidhamti innis immoo fedhii malee nama san fuudhuu danda'a jechuudha. Lammaffaa immoo ayyuunis yoo dhimma biraa yookaan immoo ilaalcha kana olii yoo irraa qabaate yookaan immoo ilaalcha duraan ittan heeruma jettee fedhii keetitu keessa jira malee piraankiin inuma godhama. Garuu osuma piraankiin akkasitti wal taasifamu piraankiin akkanaa osoo dhaabbatee akka nama tokkootitti akka yaada dabarfachuu barbaada. Maaliif akkuma dura siniin jedhee piraankii gara garaatiin namni kan piraankii gochuu danda'u kan barumsa adda addaa waliif dabarsuu danda'u mush laazim sinna fuudhi yookaan immoo sittan heeruma jedhanii badheetti yookaan immoo rufatti qabeelaa walitti kaawwachuudhaan piraankiin dalagamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ayyuun ka jalqaba duraa akkas jettee wanti ishiin jette irratti ani dhimma akka nama tokkootti akka shamara tokkootti ana kun anaaf deebii miti yookaan immoo deebii quubsaa miti. Deebifachuufan yookaan immoo
wanta isaan itti namiidhasan miidhama san deebifachuufan kan jedhu ana gannaan liqinfamne kan itti immoo isuma dhugaa viidiyoo qabattee dhufte immoo mee wajjumaan dhaggeeffannaa haga dhumaatitti kanaaf dhiifama kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaa kanaaf arras immoo kan jalqaba seensa viidiyoo irratti kanas hojjettu dhuma irratti immoo yaada biraas nan qaba jetteerti yaada kana yoo yaaduma dheengadda kaasteen itti xumura ta'e yookaan itti fufte ta'e kuni deebii quubsaa hin ta'u yoo ta'es immoo wanta kana raawwatamuu hin danda'u hin barbaachisus sheemidha biyya kamittuu gaafa gaa'ela ofii gaafa cidha ofii gaafa gammachuu ofii bahanii baduu jechuun aguma fee piraank illee yoo ta'e tokkoffaa sa'aatiin hagana dheerachuu hin qabu lammaffaa wantumta kanaayyuu gochamuu hin barbaachisu dhimma gaa'elaa keessatti dhimma gammachuu keessatti baduun hin barbaachisu namni haamiluma ofiitifu kanaaf akkana gochuu seeraa mitiidha kanarraa kana fee egaa erga walitti deebitanii gaa'ela gaarii gaa'ela milkii kan ilmoo itti horattan sini haa ta'u jennee jirra meegaa viidiyoo isa dhumaa walumaan haa daawwannu yaanni ishee yookaan immoo waan haaras qabadhee dhufeette waan haaraan ishee maal akka ta'e walumaan ilaalla anasumaanan isin geggeessaa viidiyoo kiyyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa yeroo dhiyootti immoo wantoota adda addaatiin walitti deebinaa galatoomaa turtii gaarii baay baay ገብቼ ሳነብ ነበር ኮሜንት ገብቼ ሳነብ ምንድነው ያያውት መሰላችሁ ግማሹ ሰው ወይኔ ምን ሆና ነው እሱ እንዲያርጓዝ ነው ምናም ብሎ ያዘነልኝ ሰው አለ እንደ ሰውነቱ ገብቶት ማለት አንዳንድ ሰው ደግሞ እንኳን ጠፋች በዛው ሞታ በቀረች ልጃችሁ ቦንስ እህታችሁ ቦን ይሄን ተመኙልኝ ነበር አትመኙልኝም ግን አንዳንድ ሰው እንደዛ አይነት ነገር አርጋቻል ይሁን ምንም ችግር የለውም ግን ያው አንዳንዴ ያልሆነ ነገር ኔጌቲቭ ነገር መስራት ጠላትንና ወዳጅን ለይተህ ታውቃለህ ትለያለክ እና ምን ልል ነው የፈለኩት ሰርጌ ባሪፍ ሁኔታ ተከብሯል ደስ ብሎኛል የሰርጌ ዕለት ማታ ግን ጠፋውበት ለምንድን ነው የጠፋችበት አዩ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ብዙ ሰው ላይ ጥያቄ ፈጥሯል እሱን ለመመለስ ነው የመጣሁት ለምን እንደጠፋው ለምን መጥፋት እንዳለብኝ ይሄኛው ሐሳብ ለምን እንደመጣ የመጥፋቱ ሐሳብ ለምን መጣልኝ የሰርጌ ዕለት ማታ ራሱ ለምን እንዲሆን ፈለኩ የሚለው ነገር ዛሬ ልመልስላችሁ ነው የመጣሁት ዛሬ እንግዲህ ልመልስላችሁ የመጣሁት ምን መሰላችሁ እኔ ጠፋውበት ምክንያት አንዱና አንድ ያው እንደምታውቁት እኔና ሰይድ የተገናኘንበት ምክንያት ፕራንክ አረገኝ እኔ ደግሞ ካላገባኝ ሞቼ ይገኛለሁ ብዬ አንጃ ግራንጃን ስቼ ነበር ተሳካልኝ አገባሁት ፕራንክ ስለሰራኝ ብቻ አይደለም እኔ ሰይዶን ላገባው የነበረው ስለምወደው ድሮ ከሱ ጋር ፍላጎት ስለነበረኝ ላገባው ፈለኩ ይሄ አጋጣሚ ሲመጣ ተጠቀምኩኝ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ወደ ሰይዶ መጣው ማለት ነው አከሲት ነቦች ሰኒ ኡመተነት ኮፈልቲ ሰኒ ፕራንኪ ማላከፈካቱ ቴስቲሳ ያላለን ጀዴ አኒስ ፕራንኪ ጎቹዳፍ ኒምባዴ ጀቹዳ ቶርቤ ተኮፍ አና በርባቸ ዳማ ጅሩ ጀቹዋ ወቢኒስ ሳይዲስ ያሲን እንኳን በዲ ተኮን ቀቡ ቱሬ ጋሩ ኢኒ አከነሙማ ሳቲ ባዱን ቀብዱ ከንጀዱ ሰን ዱብሩማ ቀበቴ በቲ ጀዴ አንጃ ካሳ ቱሬ ሃታውቲ ጋሩ አኒሞ በደን ቱሬ ከምባዴሌ ባዲያ ፍሮታን ኮብረን በዴ ቶርቤ ተኮፍ ሳይድሌ ፕራንኪ ጎዴራ ወቢስ ፕራንኪ ጎዴራ ጀቹዳ ከናፍ አኩማ ቤክተን አናፍ ሳይዶ ገርገር ባሱዳፍ አን ሳይዶ አና አከን ፉኔ ጎቹዳፍ ወንቶታ ባየና ድርትራዎቻ ቱረን የሮቶኮ ሚሞሪን ሃተሚ ጀደኒ ሚሞሪን ኑጀላ ሃቺሲሰኒ ፉዳተኒ ሰርጊኮ አከን ገዲስኒ ጎደኒ ኢሰቦዴሞ ሳይዶ ኒቲ ብራ ቀባ ኒቲ ብራ አረባ ፉዶ ሄዳ አረባ ኒቲ ብራ ፉዶ ሄዳ ጀደኒ አካሲት ነዶርሲሰኒ ኢሰው እንደደርበ ኢቭን ሂሪያ ቤስት ፍሬንድ እሺ ቤስት ፍሬንድ ጀዱ ሰንቱ ዱፌ ሳይዶኒ ሂሪያ ሳይዶኒ አረባ ኒቲ ፉዶ ሄዳ ጀደኒ ኢሰውጅን ወልኖሎልቺሱፍ ሽራ ጉዳና ረት ጣጣኒ ቱራኒ አካሲቲ ሰርጊክ ይረቲ አካሲቲ ቪዲዮን ወራበሜ ቆጲጎን ሰርጊኮ አካሲቲ ወራበሜ
ጉያሰን ላቀነኛቹዳፍ ነሞን ሁንዱ ቆቆጳይን ላቀነኛኔ ጢቆቴኜ ሚሞሪን በዴ ወንተ ጀደሙን ዳጋይ ተነሳቹ አታውሩ ሼም ነው ይሄ ለምን እውነታ ያለው ይሄ እኔ ጋር ነው እኔ ሰርጌ ለስማታ የጠፋሁት ለምንድን ነው እንደምታውቁት ወቢና ሰኢድ እኔም ፕራንክ አድርገው ነበር ያ ፕራንክ ደግሞ እንዴት እንደጎዳኝ እንድታውቁ ብዬ ነው ገባችሁ አይደለ የጠፋሁትም ሳይዶን ፕራንክ ላረጋው ነው አንድ ሳምንት ሙሉ አሰቃየዋቸው ሳይዶንና ወቢን ዘመዶቼ ጋር ጠፍቼ ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሼ ማጥቼ ተገናኝተናል አሁን ይሄን የተፈጠረው ነገር በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሰን እስክንገናኝ ያለው ነገር ከሳይዶ ጋር ምን አይነት ጊዜ እንደነበረን ምናምን ያው ማየታችሁ አይቀርም አሁን ተመልሻለሁ ጠፍቼ ነበር አሁን ተመልሻለሁ የጠፋው ምክንያቱም ይነግራችኋለሁ ካሁን በኋላ አልጠፋም ብድሬን መልሻለሁ በቃ ብድረክ እየከፈለ ጤራማ ቦደንበዱ ላይክ ሼር ጎቹዳን ሰብስክራይብ ይከየሙ ጀቤሳቱ ሰብስክራይብ ናጎዳ ነጀጀቤሳ ሆነ ጃለተን ኩመ ዲበቶኮ ነጋሻን ጀዳ ገለቶ ማውልፋዳ ሲኒን ጃለዳው